Chemistry kutaa sagalii boqonnaa tokko chapter 1 structure of atom introduction isaa maal jedha? Chemistry kutaa sagalii afaan Oromootiif Ingiliffaanis. Introduction. Atom are the smallest particle that cannot be seen, touched or weighed directly. Atoma small particle jechuun wanna xiqqishaate tokko jechuudha. Waan xiqqaati atomii wanna xiqqoo iyyaan hin mul'anne caccabuu hin dandeenye ni uumamu atomii ni baduu hin danda'u jechuudha. The ideal atom according to Greek Polish Democritus maal jedha? Democritus said that the world is made up of atom and empty space. Empty space dha. Democritus akka yaada Democritusitti addunyaan kun irraa ijaarame suudoowwan xixiqqaa atomii jedhamuu fi jecha duwwaa empty space jechuun jecha duwwaa jedhu irraa kan dhufedha. Proposed the first atomic theory yeroo jalqabaatiif kan theory qopheessedha. Akka waa'ee atomii kan qopheesse Democritus. Aristotle maal jedha? Aristotle the opening of Democritus seera Democritus kan inni fashaleesse didn't believe particle theory. Theory isaa kana kan jala fudhatama dhabsiise Aristotle. His theory was connected as the divisible has no limit. Aristotle has no limit je garuu Democritus has limit je garuu Aristotle ammoo has no limit je kan akka yaada Aristotelitti wanti kun addaan hiramuu yookiin qoodamanii dhuma kan qabuu hin dandeenye wanta adda qoodamanii dhuma hin qabne Aristotle jedhe jechuudha. Has no limit kenneen saniif jechuudha. Dalton atomic theory maal jedha? Atomic theory is the study of the structure of atom and therefore wholly together. Dalton atomic theory atomaawaa theory isaa kan irratti hundaa'e seera sadii irratti hundaa'uudhaan theory lafa kaa'ee Dalton is known fundamental modern atomic theory. Dalton fi modern atomic theory tu irra lafa kaa'ee garuu Dalton seera sadii irra lafa dhaabbatee lafa kaa'ee seera sadii eenyu faadha? Is the theory was complexly based on 3 law of chemical reaction. Seera sadii irra dhaabbatee lafa kaa'ee law of conservation of mass tokkoffaan law of conservation of mass jechuun seera dhaabbii yookaan walqixxummaa hangaa irratti dhaabbata. Lammaffaan ammoo law of definition of composition seera hirphina dhiibbaa qabeenyummaa irra dhaabbatee lafa kaa'ee. Sadaffaan law of multiple property seera adda addummaa xiqqaadhaan seera kanarra dhaabbateeti seera sadeen kanarra dhaabbateeti adda lafa kaa'ee Dalton waa'ee atomii kana. Mee seera isaanii ilaallu. Dalton profound the irreversibility of the element of compound of time particle which has a kelet atom an atom smallest fundamental particle of an element. Seera jaan armaan gadii kanarra Dalton irratti dubbate seera sadiin seera dhaabbate. Tokkoffaan all element are made up of small particle of atomidha. Wantoonni hundinuu suudoowwan baay'ee xixiqqoo atomii jedhamu irraa uumamee jira. Lammaffaan ammoo atom are indivisible and indestructible jedha. Atomii kan addaan gargar hin hiramne yookiin kan hin qoodamnedha jedha. Seerri sadaffaa all atom of given element are identical mass and in all other property dha. Atomiin elementii tokko sirna wal fakkaataa hangi isaas wal fakkaatu amala biroos wal fakkaataadha. Other property jechuun other kabiraas property amaloota isaa wal fakkaatudha jechuudha. Afuraffaan atom are neither created nor disintegrated chemical reaction dha. Atomiin kan gargar hin caccabnedha. Walumaa galattu
Atomiin kan gargar hin caccabne jedha. Shanaffaan compound are formed when atom of more than one element compound dha. Atomiin elementii adda addaa amaloota garagaraa ni qabaata. Compound is formed atom of more one element. Atomiin adda addaa amaloota garagaraa ni qabaata. Jaffaan in giving compound the relative number of type atom of constant dha. Atomiin elementii tokko atomii kan biroo wajjin reeshoo waliigalaa tokko wal nyaatinsa compoundii keessatti kan uumuu danda'udha jechuudha. Seera Dalton. Seerri fudhatama hin qabne seera lammaffaa fi seera sadaffaati. Mee waliin mooderni waan jee haa ilaallu. Mooderni hoo seera jahan kana lafa kaa'e. Mooderni maal jee? Mooderni seera tokkoffaa irratti atom or smallest particle all of the sum can be expressed chemical reaction. Seera tokkoffaa fi kasaa wal fakkaata. Atomii wanna baay'ee xiqqaa ta'e tokko wanna suudoowwan baay'ee xiqqaa irraa ijaarame tokkodha jee seerii lammaffaa isaa irratti haa ta'amu. An atom is divisible. It can be indivisible. It can be subdivisible into electron. Atomiin divisible jechuun atomiin ni hirama. It can be subdivide into electron. Bakka meeqatti qoodama? Kan inni itti qoodamus elektiroonii, pirootoonii fi niwutiroonii jara sadiin kan itti qoodama. An atom also garuu indescribably garuu ammoo adda hin qoqqoodamu je. Adda hin qoqqoodamu can neither create to describe during of the chemical reaction garuu adda qoqqoodamuu hin danda'u je. Seera sadaffaa isaa atom of the same element might not be identical mass because extensive isotopy dha je. Kana kam je? Seerri sadaffaa Dalton maal je? All atom of given element identical mass jeemi. Kun ammoo garuu not identically. Atomiin elementii wal fakkaatu qabus hangi isaa garuu amala fiizikaalaa irratti garagara. Amala isotopii irratti illee garagara. System elementii isaanii wal fakkaataatus identical maasiin isaa hanga because sababni isaa maaliif extensive isotopii irratti yoo fudhanne hangi isaanii wal fakkaataa ta'us lakkoofsa isotopii isaanii wal fakkaachuu hin danda'u jechuudha. Afuraffaa fudhadhu atom of the same element have individual chemical property. Atomiin keemikaalaa idilee keessatti atomii haaraa uumuun baduus hin danda'u. Atomii haaraas uumuudhaa fi baduudhaaf illee hin danda'u jechuudha. Seera shanaffaa atom different element have different chemical property dha. Atomiin elementii garagaraatii fi hanga garagaraa qabaa dhuga. Atom of two or more element combining simple whole number ratio of form compound kun ammoo wal fakkaatee isaan lachuu tokkumatti elementiin lamaa fi lamaan wal nyaatanii atomii isa ratio lakkoomsa xiqqaatanis wal fakkaatuun compound ni uumuu yaa. Seera isaanii kana lamaa wal bira qabnee haa ilaallume. Modernii fi Dalton isa fudhatama qaba isa fudhatama hin qabne hayyuu gafageenyuudhaan kitaaba keessa ilaaluu dandeessan. Seera lammaffaatii fi seera sadaffaa Daltonii fi modernii seera lamaan kan ilaala. Modernii atom are indivisible and indestructibility. Atomiin kan adda hin qoqqoodamne. Atomiin kan addaan gargar hin hiramne yookiin hin qoqqoodamnedha je. Garuu seerri modernii maal jee? Modernii atom is divisible. Atomiin adda ni qoqqoodama je. Akkamitti adda qoodama je? Elektiroonii fi pirootoonii fi niwutirooniitti adda qoqqoodamaa je. Seera sadaffaa fudhadhu all atom given element identical mass other property. Atom of the same atomiin je. Atomiin elementiin isaas wal fakkaataadha. Hangi isaatillee wal fakkaataadha. Other amalli isaa kabiraalleen wal fakkaataadha. Haji atomii wal fakkaachuu hin danda'u garuu. Seera sadaffaa modernii keessatti atom of the same element hangi elementii wal fakkaataa yoo ta'es might not be identical mass garuu hangi maasiin isaa hangi isaa wal fakkaachuu hin danda'u. Because sababni isaa of the extensive isotopy irra dhaabbanne
tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Atom of the same element have identical chemical property. Seera afuraffaa isaati kun atomiin hanguma hangi elementii isaas garagara the same elementiidha. Elementii isaa wal fakkaata. Identical chemical property jechuudha. Wal nyaatisa keemikaala keessattis baduus uumamuus kan hin dandeenye seera kana. Exercise takka tuqaa takka laan. Name of pollution Dalton of theory seera pollution Dalton theory seera Dalton keessaa haa fudhatama dhabe. Seera eenyuti? Seera kami? Seera lammaffaadha fi seera sadaffaadha. Seera lammaffaa fi seera sadaffaan jiru ol deebitee ilaalta. Comparison concern Dalton theory modern atomic theory compare kan isaan irraa irratti compare gurguranis lammaffaa fi seera lammaffaa fi seera sadaffaadha. Ilaaltan torbeetti aanu takka tuqaa lama discover of the fundamental subatomic particle and the atomic nucleus kajulu alla jajjabada na jajjabeessa subscribe like share godhuun na cinaa dhaabbadhaa. Gosa barnootaa chemistry qofa osoo hin taane gosa hedduu as duuba harkachuu dandeessan subscribe godhuun like share godhuun viidiyoo teenya dalagamte duratti jala seenuun nu deeggara. Subscribe like share godhaa.